garuu ani sana hunda follow gochaa hin jiru. Maaliif karaa nan ilaaleef karaatti ilaalte gargaaridha. Kanaafuu jabduudha jabaadhu isa kaan rakkinaaf harkaan kenniini umuriidhaanii daa'ima ganaas fuuldura kee hedduu dheeraatu jira beektaa. TikTokiin kun yerootu fide malee teknooloojiin TikTokii kana caalu immoo boru dhufuu danda'a. Har'a TikTokiin jireenya keenya har'aas miti isa boruus miti. Yeroo har'aaf itti fayyadamuu dandeenya iyyee. Gaafa waa tokko nama fakkeenya akkaawuntii koo namni hin beekne hin jiru. Ani biizinasii ittiin hojjedhu hin jiru. Garuu akkaawuntiin sun gaafa haakii ta'ee dhuguma gadda guddaa natti dhaga'amee jira. Haa ta'u garuu akkaawuntii sun duubatti akkaawuntiin biraa akka jiru jireenyi biraa akka jiru hin beeku. Kanaaf ati maallaa akkaawuntii riizervii ta'e qabaadhu. Rakkinni bilbilaas rakkisuu danda'a. Bilbiluma kee kanarratti akkaawuntii 2-3 yoo banatte yeroo isa sana si barbaaddu namoonni si beeku akkasuma akkaawuntii xiqqoodhaan as baatee viidiyoo maaniyyuu. Guyyaa tokko yoo dubbatte akkaawuntiin sun si guddachaa deema. Dabalata siif ta'a jechuudha. Nama akkaawuntii kana gaafa inni sun haaki ta'e akkaawuntiin kun foloo inni nama 200-300 waan akkasii qabdutu jira ture. Amma garuu 4,000 wayii ga'e raanatu foloon taasisu namnis foloo nan godhuu himan. Kanaaf jabaadhu yaa ijoollonni Oromoon si jaalatu. Namni rakkanne immoo hin jiru. Rakkina immoo chaalenjii ma godhanii keessa darbu. Ijoollummaan si daguu danda'a. Ijoollummaa sanaaf namni siin jedhu raanfachuu dandeessa. Garuu namoonni jajjaboon si bira jiru. Amma fakkeenyaaf sooreen dhugaa fakkeenya hunda keenyaati. Ani sooretti anan bare tureera. Baay'ee nama jabduudha. Gorsa ishii fudhadhu. Naannoo tokko jirtan natti fakkaata. Qaamaan illee arguu dandeessa. Warreen akkas akkasii bukkee jiran kana isaan irraa oolmaa isaanii, bultii isaanii, haala isaanii isaan irraa ilaalaa waan jirtu atis illee guddachuu ni dandeessa. Rakkina har'aaf harkaan kenniini. Wanta uumamee gaariitti fudhuuti irraa deebiteettaa baga gammaddee inni oolmaa si oolee si oolmaa naa galatoomu. Kanaaf jabaadhu siin jedha hundumti keessanii galatoomaa jechuun karaa ma dandeessanii namni maallaqa qofaan miti yaa uummata yaadaan wanta qabuun nama sappoortii yoo godhe namni sun ittiin jabaata. Inni maallaqa qabu maallaqa qaba maallaqaan sappoortii si godha. Inni yaada qabu yaada isaatiin inni humna qabu humna isaatiin akkuma dandeessutti maal jedhu yoo dandeesse fiigii yoo dadhabdee suksukii yoo dadhabdee daa'imii garuu waan barbaade haa ta'u deemsan dhaabiini jedhu miti. Kanaafuu jabaadhu siin jedhaa hundumti keessan galatoomaayii. Akkaawuntii yoo rakkina qabaatti dhugaan akkaawuntii xiqqoo wayiin gabaan 2,000 qabdu isa sii kenna guddifachuu dandeessa. Ani kaleessa banee 10,000 galeera kaleessan banadheeyyuu har'a 10,000 galchaniiru. Ayya akkas taanaan bareeda galatoomaa taphadhaa warri kaanis yaadama keessan yaada jajjabinaa kennaa fi namni hundumtiyyuu yaada garaagaraa ni qaba. Qalbuu galatoo fi dhugaa rabbi galbeessan. Dhugaa qalboodhanii xiqqisee wayii waan ta'e xiqqoo tokko irratti wal mufannee turre yaa hojjechoonni achitti fayyadamee bargxiidhaan gaariin turre anillee akkuma sana ammoo badii koo beekee gisee baay'ee manoota ijoollee gastii irra galee jirulleen deemee gaafadhee dhiifama gaafachuu silan barbaadeef dhiifama gaafadhee ture. Maaliif hojjechoonni guyyaa wayii mana geemii tokko odoo taphannu yaa waan taphachiisaa ture isa sila ta'eef qixaatiin mucaan naqaxxa'e gaarii waan naan dhufneefu giftaralleen mucaallee walumatti qabee arrabsee giftarri immoo qalboo ture. Naa sanaafuu qalboo koo aniif qalboon dhugaa dubbannoo ta'ani kooyinii 100 naa kenneen beeku qalboon gilsiin baasoo ta'e garuu leebiliin inni qabu leebilii 30 wayi ture. Anamma jalaa badeesuun kun hundumtuu ijoollee keenya baay'ee jajjabeessa. Gisee kamiyyuu galma ijoollee keenyatirraa geemii qabanirraa gargaarsa qabanirraa inafu. Anaa godhu dirqama irra hin jiru. Sinigalee yoo nama kofalchiisu dhuguma sila ijoollee sappoorti godhuufu ani gisee hundumaa nama ijoollee sappoorti godhu. Sabboonatu lamaallee akkas yaana dhugaa rabbi dhufee ana tokko isaan taphachiisan garuu ijoollee keenya baay'ee sila sappoorti godhaniif nama keenya sappoorti godhu immoo gisee kamiyyuu nan jaaladha. Nama ijoollee keenya dhaabbatuuf gisee kamuu nan jaaladha. Maaliif gammachuun akka nani hoggaa namni dhufee waan godhe gammadu sana silaa namni sun gammaduufu baay'ee dasna'eedha. Atillee nuus jiraadhu qalboo koo dhugaa rabbi baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa. Kuma kana gaafa namni shawaammate akkasumatti dhaqe irratti argamee fi waan sana sigalee waan na gammachiisu keessaa nama bira dhaabbatu humniyyuun manitti gammadaan sooreen illeen oolman illeen namoonni sirra jiran kun araarsan illeen namni sirra jiran kun dhugaan dubbadha waan ta'e hundi isaanii karaa deeggarsaatirraa ni kan wal bane.
karaa deeggarsaatiidhaan bilsii baasee dubbadhoo ta'e gorsaanis haa dhufanii waan qabaniinis nama sana sappoorti gochuu haa dhufanii gizee baay'ee namni nan onni irraa jaaladhu geetaa misikiriin nama deeggarsa irratti argana nan jaaladhu maaliif rakkinni akkam akka ta'e silan beekuuf rakkinni akkamitti akka nama qoru gaammoo namni tokko dhaqee gorsumaan bira dhaabbatu namni sun akkam akka gammadu silan beekuuf namni gizee baay'ee namaaf gaarii godhu nan jaaladha aartisti Tufaalleen hundi isaanii warras keessa jiran kana dhugaa naa hundi keessanuu galatoomaa gorsa keessan immoo naaf fudhadhaa maaliif ani amantaa hawaasaati waan ta'eef waan hawaasni na koonaan jedhe bira wanni darbullee hin jiru darbullee hin barbaadu sila ta'e akkasii qalboo koo garaadha naaraarratti na fakkaata. Araani jalqabumayyuu wanta akkasii keessatti hin jiru jechuun yaa ibsitutti dhiphate malee ani dhiphina hin qabu maaliif jechuun ani akkamitti kadhadhe beektaa karaa ani fudhadhuuf karaatti fudhattu adda ta'a ani yaa ijoolleedha jedhee fudhadha maaliif ofii kiyyaa fi ofii kiyya of madaalee jechuudha gara biraatti fudhadhee miti homaa tokkotti illee waan biraa jechuudha fakkeenya namoota ture keessaa sirriitti wal beekamu boonaa kana beeka boonaa kana wajjin waan waliin hin jenne hin jiru waan nuyi diraamaa wal irratti hin dalagne hin jiru nama gastiirra gashinee wal galabbannee namallee firaankii yeroo gooneerru ni jira dhugumatti ijoollonni aaranii akkamitti wal loltu kan jedhanillee nutti maaliif ani nama akkasii miti jechuudhaan eenyuyyuu guddina namaatiif nan hawwaa otoo naa danda'ame namni kamiyyuu jechuudha namni kamiyyuu rakkina otoo arguu baatee natti tola beektaa kanaaf ani waa tokkotti sittillee hin qabamne jabaadhu jabduudha rakkinaaf harkan kenniini rakkinni yoomiyyuu hin jiraata namni rakkanne hin jiru garuu rakkina sana akkamitti keessaa baasa jedhudha kanaaf namoonni jajjaboon as keessallee jiru mee artistii Tufaanaa dubbatu jechuun fakkeenyadha nama gorsaa keenyadha carraasaaf laadha. Albeeza guddoo galatoomii nama ulfinaatati wanni guddaanan jechuu barbaadu waan lama qofa takkaa'u qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jira ittidhan qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jira ittidhan akka biiftuun dallantuun akka biiftuun bo'aa turteen akka biiftuun itti dhagahamaa tureeni sila akkaawuntiin ishiisin gubataa asillee gara Dubaay kanan deemtu ture chaalenjii baay'ee biyya keessa yeroo jirtu irraa hin beeka inni guddaan rabbi qabaachuudha inni guddaan dhugaa qabaachuudha nama keessa namatu jira wal beekuu fi walii beekuun gargari soorettii faadhaan qaama wal argaa jirta warra qalbii jijjiirate waan Oromoo dubbatu warra dhugaa dubbatu ijoollee keenya baranii dhaloota fakkeenya ta'an bira jirta qaama wal bira jirtanii gorsa hangafoota keetii fudhu namni hundi nama gorteefillee dhugaa naman gorsu dhugaan lafarra jirti yeroo akkasitti maakii si bira dhaabattu sooretti si bira dhaabattu icciitii gola icciitii ofii godhachuun dhugaa himachuun dubartiin chaalenjii baay'ee booda milkaa'uu dandeessi waan taateef waa baay'eedhaaf si barbaachisan ilma dhiiraa caalaa keessattuu isaan chaalenjii baay'ee booda gara milkaa'inaatti waan dhufaniif keessattuu gola icciitii godhattee obboleen dhugaa godhannaan utubaasii ta'uu danda'an gaafa akkaawuntiin kee guddataa dhufu amala jijjiirraa iddoo kee jijjiiramaa dhufuu qaba hordoftoota kee kabajaa dhufuu qabda fakkeenya nama hundaa ta'uu qabda waa baay'een kee jijjiiramuu qaba bakka san jijjiiramuudhaaf immoo nama muuxannoo sirra qabu ifin sooretti wajjin qaama si arginaan dhiyoo tana baay'een gammadaa ture baay'ee wal utubuu dandeessan gaachana sii ta'uu danda'a waan taateef viidiyoo kee ganama maxxansitti argennatti dhagahamaa ture akkaawuntii sirraa'uu danda'a umaa kun rakkoon qabu amma immoo qocaa asitti muranii jennaan rabbi keessa jiraasani baga sii sirraa'ee yeruma kamiyyuu namni obsa qabuu fi rabbi guddaa qabu furmaatan dhabu warras keessa yaada gaarii kennitaniif illee ulfaadhaadha qalbeessaan gaachana ijoollee keenya gaachana nama hundaati kun hin dubbatamu agasuun iyyaa walitti badus sirrii miti yaa ta'u hangafa fi dhaga'uun gaariidha hundi keessa naa jiraadha jechuu barbaada hundi keessa warra sirra jirtan ulfaadha. Yaa qalboo dhugaa dubbannoo ta'e anumatti tuqee naanlee badii koo sanas la beekeef durseen dhiifama gaafadhe maaliif amma mani deemee gasi namaa keessatti argalee wajjin dubbachuu otoo hin ta'in yaadee ofii koodhaaf sinigalee ofii koodhaaf bakka inni jiru barbaadee araarfadhee jechuudha maaliif anumatu jechoota gadhee dubbate sila ta'eef sadabbaruu dhiisuu danda'a dabbaraa garuu immoo oolmaa inni namaa godhuu fi jechi namni fayyadame sun sila walirraa hin eeggamne yaa jecha akkas nama dabbar guddaallee odoo hin ta'in bakka qalboodhaaf akkuma sana artisti Tufaa ijoollee nama deeggaran kana namoota nama bira dhaabbatan kana dogongoree jecha qaalii xiqqishuu takka badduu itti dubbachuun barbaadu maaliif deeggarsa namaati irratti namni argamu wayne nama deeggaramu sana biratti akka medheesnitti nima bakka namni deeggaramtanii argatan beektu baay'ee tokko nama gammachiisa sinigalee namni gaafa dhufee sin bira dhaabbatu jechuun waan bakka waaqni guddaan kun achirraa bu'ee rakkina keessa isaan keessatti argame wayii tokko ta'e yaadaan sana ta'eef ani qalboo dabbarsiisee ture waan ta'eefu
dhiifama gaafadhe amma inni abshir inni darbeera amma isa dhiisii raanfadhu amma isa fuuldura kee namoonni gorsa sii kennan kun namoonni jajjabina sii kennan kun jajjabina kanaan jajjabaadhu siin jennaa jechuun namoonni yaada kennachuu barbaadan jaraallee jiraachuu danda'u namoota tokko tokko nu galchi jedhu masiin illee jirti barreessi galchiini. Yaa nu galchin jedhu baay'eetu jalaa barreessaa jira. Yaa hundumtuu gammachuu isaa ibsatu galcheeni. Waan nagasii keessa jiru walumaan qaban galchaa qo'aaka. Sanaan boojittiin tokkoffaarra jira. Kenoo lammaffaadha. Warreen argadhe nan galcha rakkoon qabu. Biiftuu? Ooyyee. Akkam jirtu nagaa keessanii akkam? Jirtaa boojittii? Jabduu mijayyoo? Irraa dhugaa. Smartii nama? Hayi boojittii jirtaati? Naguma akkam araarsaa hundumti qalbeessaa hundumti keessanuu artiistii tufaa oolmaa akkam jirtu nagaa keessanii hundumti keessanuu akkam? Jirra boojittii baga nagaan dhufte akkam nagaa? Baga nagaan na eegdanii maatii jaalalaa. Biiftuu jabduu nama jajjabeessaa jirtu baay'ee warreen akka keessanii kun wal fakkaattu beektu jajjabeessuun isiniin jechuun dhugaan fakkeenyaaf rabbi warra dhiiraa keessa boojittii fi mucaa eenyudha abbaa geexee yeroo kamillee dhugaa jechuun anaaf lafti bashannanaa koo jarreen kana lamaanii yooni tiiktook irra laaleetti bashannanuu barbaade viidiyoo jara lamaanii laaleetti bohaara. Otoo isaan waliin bariin ture jechuudha. Ammallee lamaanuun hin beeka garuu warreen akkasii jajjabaadha. Maaliif wal jajjabeessaayi? Biiftuunis takkattaama isaaniiti. Biiftuun taalentii addaa doonnoo jechuun waan isheen qabdu hin beeku garuu uummanni Oromoo baay'ee ishii jaallata. Kanaaf jajjabaadha wal jajjabeessaa isiniin jenna hundumti keessan. Yaa dhugaadhaan ijoollee kanaan akka isaanillee dandeettii qabaadhee waan tokko agarsiisu. Garuu ani aanan hojjedhu bisee tokko sirbaa tarii gaafa waan mudannoo tokko na mudate boo'uu nan danda'a. Kan sanarraa nafee sirbaa sagaleedha waanuma xiqqoo nan dubbadha. Anillee nagarrama dhugaa maaliif akkana jaalatan anaafuu gaafidha. Simbichaati kun. Anaafillee gaafidha geetan. Akkam jirtan jaran nagma keessanii hundumti keessanuu halamanni warri keessatti warra laatu. Beektuu? Taaddee koo haadhoo koo akkam nagaadha? Jirta akkamii? Jirtaa? Jabduu nama akkam nagaa keeti? Jira dhugaa. Taaddeen kuni gaa'is dhugaa dubbannoo ta'e gaafa nani biisaan koo naala tabalashee karaadha deebi'u nama baay'ee na faana rakkatee akkuma sana maatii koo faanallee obboleessii fi eessumnii fi obboleettiin koollee na duuka turanii guyyaa sana akkuma sana immoo namoota na faana turan muulu ofiisaadha laafinnatii mataa isaatti fudhatee karaa hedduu makiina isaadhaan nu geggeessee waan baay'ee naa gochaa ture keessa nama biyya keessa jiru kan ijoollee reefu lafaa dhufan kana jajjabeessu keessa amma humna isaa namni kamiyyuu amma humna yookiin nama deeggaramaniire amma humna isaa dandeettii qabu nama bira dhaabbatu keessa taaddeen nama tokko baay'ee nama guddaadha. Omaa miti anaaf obboleettidha. Araba maarakko tokko qabuuftu kun ijoo godhame osoo hin taane ani odoon danda'e waan nan danda'u odoo si godhee baay'ee tokko itti gammada nama sibicha osoo hin taane nama gamu rakkina keessa jiru hunda bira innaa jabduu koo dhugaa dubbachuudhaan baay'ee tokko sitti gammadaa jira biiftuu hojii kee baay'ee na boonsaa jira akka nama tokkotti cimtee hojii kee irratti asi arga yeroo hunda si ilaala beekame ani guyyaa tiktookii jammartee qabdee amma si ilaalatan jira si hordofaan jira jala taa'us nirraaffatin. Naa hundumti keessanuyyuu warri ishii bukkee dhaabbattanii jajjabeessaa jirtan dhugaa dubbachuudhaan jecha isiniif hin qabu. Galatooma baay'ee galatooma. Keessa ishii eenyummaa ishii kan beeku warratti dhiyoo jiru beeka. Ishiinis of beekti illee ni beekna waan ta'eef akka nama tokkotti akka mucaa xiqqoo tanaatti gargaaru keessaniif warri maddi jirtan yaadanillee hunda caalaa akkoo yaadan deeggaruudha. Har'a sadarkaa kanaan ga'uu keessaniif hundi keessanuu galatoomadha ni beekna waan ta'eef anillee baay'ee miidiyaa kanarrattis baay'ee maal jedhee keessee nu godhus wanna hundaan nan arga waan ta'eef
Singalateeffachuma afanin seenee biftuu koo jabaadhu jabdu namaa dhugaa gana boota guddaatti si ilaallashi. Ayyee galatoomatillee anillee baay'ee si jaaladha. Asumaanuu uummatee yoon illee ol si galchee si duukallee asuu baadhee oolmaati naa oolti akka inni irraa fannee barichi. Karaa rakkoo tokko qabu. Biiftuu hundi keessanuyyuu guddaa galatoomadha. Anamma ba'aan jira yookaan boodan deebi'a. Ayyee anillee xiqqoo turee nan ba'a oolma. Kanaafuu silambuufu guddaa galatooma hundi keessanuyyuu naa yeroo gaarii qabaadha ishee. Atillee naa jiraadhu haadha dhugaa hangafa goonaa jira. Galatooma hundi keessan. Ayyee galatooma ishee yeroo gaarii nagaan tura. Ashaan nuuf jiraadhu haadha. Biiftuu. Oye. Biiftuu. Fikirii namaa jawaadhu ishee. Jarana carraa naa kennaa sa'aatii 3 ol taa'e. Erga mana banee sa'a 3 hin taane. Baatee maali kana gittee anu iddoo meeqa deemeera bara ammaa kana. Ishi. Waan hundaafuu Kootu mee piraanki wayii na godhi yaaduma. Noo dhufuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a isa dhiisiti. Gochaa wayya jechaan ilaa biiftuu ilmi namaa jechaan mul'achuurra gochaan mul'achuu wayyaa bakka kaatee beektaa waan keessa turte beektaa bakka gahaa jirtus immoo baruu qabda. Si galee ilmi namaa kun chaalenjii hunduma keenya qunnama sibichaa miti waan ta'eef tiiktookiin kee sila si jalaa gubateef sila maal ta'eef sila si jalaa cufameef teeshinii ta'uu hin qabdu. Ammallee ati nama jabduudha ganaa nama ol adeemtuudha. Nama uummanni ija sirra godhatee jiruudha. Nama guddinatti deemtuudha waan ta'eef jabaadhu ammallee Waaqayyo si haa jabeechuu siin jedha. Waan kamiyyuu akkuma gaariitti fudhadhati ishee. Isa si habaares, isa si eebbises ijuma tokko ilaali rakkoo hin qabu. Waaqarraa argattaa jabaadhu hojii keetti jabaadhu ishee. Innaa kana siin jedha haadhoo koo dhufuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a rakkoon hin Rakkoo qabu. Na araarsaa yeemee ani gaafa naari. Yoo naareellee namni na arrabsu araarsadha. Dhugaa dubbannoo ta'e geetan namni nani yoo naaree mul'atu godhee arrabsu akka kinoo dhugaa obboleessa wajjin dhaladhee haadammoo abbaa kiyya dhugumaa tokkotti namni nani afaani baafadhee akkan barbaadetti waan biraa yoo naarsee gara biraatti taareelleen gizee waan tokko naari namni dhaqee aara itti baafadhu araarsadha geetan. Baay'ee jechuudha nama baay'ee quufa koollee gadda koollee naa danda'udha. Har'uma karaa keessa arrabsaan ture. Mee akkaawuntii yoo cufame inni maal naa gochuu danda'a rabbee dhaata. Geeta misigirii kan cufame akkaawuntii inni maal naa godha. Innaa isuma keessan arrabsaan ture. Garuu geetan jiru ijoolleen akkasitti na danda'an ijoolleen akkasitti obbolaanaa ta'anii dhugumaan gizeen arrabsullee nama obsanii naa dabarsu gizeen ani miira keessa galee waa tokkotti dubbadhullee ana cufanii na biloo kun caalaa oon arrabsisan raba keessa na fudhatanii yoon itti haare saarii keessa na fudhatanii ijoolleen na danda'anii na faana jiraatan baay'ee jiruunna sumaanuu aroo koo galatoomi dhugaa naaf jiraadhu geetan amalli kiyya karaa keessaa gaafa namatti kee akka kanaa miti gaa'is akka miidiyaarra kanaa miti. Yoo ati ergu innaan loogachina gaafadheen ture sitti himuu danda'a waan ta'eef waa hundaafuu jabaadhu hojii kee bicha ishii hojii keetiif iddoo kennii waan baay'ee jijjiiramteerta egaa biyya kana dhuftee yaadanillee waa hundaanuu jijjiiramteerta akkanumatti itti fufi kanuma caala jijjiiramaa deemi jabaadhu haadhoo koo siin jedha ishii. Ayyee dhugaa nan hundi keessanuu nagaan turaayii jajjabeessaan siin hin jedha fayyaa ta'e ishii anis karaan deemaadha. Ayyee haroo kunaaf jiraadhatillee. Galatoomii araarsaa. Hundi keessanuu nagaadhaan oola akkasii biiftuu teenya waan namni siin jedhu fudhadhu. Jecha namaa fudhachuu. Kennaa gaarii namaa kennu irra jecha gaarii namaa kennutu caala waan taateef waan obboloowwanni kee siif cinaa dhaabbatanii siif himan kanatti fayyadame. Hundi keessanuu warri jala kana jirtanis barreeffama tokko argaa ture. Anas nama akka biiftuu kanan gorsu osoo qabaadhe. Gorsi kun kasii bichaa miti kan nama cufaate namatti fayyadameef jechuudha. Akkasii jajjabaadhu yeroo biraa walitti deebina. Garuu akkaawuntii kana irratti hin xiyyeeffatini yeroo baay'ee maaliif akkas jalaatu beeksisa kanaan hin hojjedhu kana booda beeksisa ittiin hin hojjedhu. Laayifii akkuma sana immoo amma akkaawuntii sun naa guddatutti laayifii yoon ittiin galiin ara beeksisa kanarratti hin poosattu. Garuu akkaawuntii saniin bantee ilaala. Amma fakkeenya akka kanaan dhufte kanas saniin dhayiteessa kanaan gasti keessoo ta'e itti rakkoo hin qabu. Silkii nama qabu kanarratti na fayyada. Silkii lama godhadhu kaa? Silkii immoo yaa beekun hojii jammare waan ta'eef
wantoota silkii dursa wanti tokko sila jiraniif ajaa isaan dursuu qabuufan isaan dudduurse malee qaxxaayii jedhu turatti silkii nan bitadhanna. Hayyee akkasii hundi keessanuu galatoomaa hawaasa keenya warri isii gorsitanis warri jajjabeessaa turtanis leeni ulfaadhaa yeroo gaarii siif haa ta'u. Hayyee tullee nuuf jiraadhu dhugaa. Jiraadhaa yaa uummata qaashtii hundi keessanuu. Nagaan nu tura ishii maatii jaalala. Bakka biftuu jabaadhu. Ayyuus. Biftuu? Ooyee. Oshi nagaan nu tura sunillee. Ooyee. Jaako. Zibet. Buusimee bojittii buusimee akkatti wal jala jennu qabnu. Bojittii buusiga. Handa zinge. Anchi xuruma gooti daftee moorii deenu irraati. Araan harkaan hundi nyaata waan. Har'a fuulli keenya. Bakka cawaa simbuusaa sumaan buusaa kun. Har'a fuulli. Asiisi simbuusaa ishii. Qooshin geemi tagatee baaka. Maarkoo sararaan. Na taphachiisu malee mana kana baatee barte. Yurtaa qaale jira wallahi. Haadha faate. Oh, kongiraa. Kongiraa bichaamu. Ani koo lapheen tun nafan addaati qabi geemi taphanna. Geemi taphachuuf ani kaammaa nama wajjiniin haasoo baay'ee taap godha gaashu hundi keessanuu. Haa ijoolleen haadha faate nama 300 ta'anii nama 700 caalan maaliif guddina akkana. Deema mee deema. Ati ijoollee tiyya caaluu fi qara. Nan caala hinde. Nan caala haadha faate. Asirratti dabilii kanarratti mee waan ta'e push godhaa gaayis. Dabilii kanarratti. Faamii taap godha. Chaalenjii isin hojjedhaa. Akkasii garuu taap godha. Taap godha dikkootii. Hundi keessanuu taap godhaa gaayis na birallee. Chaalenjii isiniif hojjedhaa taap godha garuu. Humni giiftii nu kennu hin jiru gannata caababu malee. Mana kana shiggaariin itti barate. Dursaati taap godha. Ababu malee guutamee rabbi edaatu nama 700 teenyine taane teenyee. Haadha faate adabuma gurguddaa si adaba ammoo don giiftii argatte. Maal fa'a? Waanuma hundumaa sin adaba. Fakkeenyaaf. Yesus. Shiggaara maalechii nyaandua. Innaati koo leebili 27 baattaa buchoo shiggaariidhaan an baasu maa rakkoo qaba kun. Haadha dosi ta'e jechuu giifti qabu sirratti fudhadhee nama tokko shiggaariidhaa baasa. Faamilii taap godha hundi keessanuyyuu taap godha. Taap godha. Maalanchi. Dabiliin hin jiru. Didee? Alama faarri jira. Ijoollee biiftuu bira taraame. Are guys nu bira caaluudhaafi let's go. Ijoollee biiftuu bira taraa taaptaabidhaan. Ijoolleen biiftuu taaptaabidhaan. Maaltu bira shiggaarannaan jettaa? Batattaatiin isin lafoo deemaa ijoolleen biiftuudha innuma hin jette wallaa. Takkaan jaattu haadha faate taate. Asii kaanee chaalenjii fooloodhaa isin goosisa guys. Asii kaanee tapha takka taphadhee ka'ee chaalenjii fooloo. Abboora isin hin gochisiisu garuu akkanumatti taap godha. Haadha faate inuma caalla bakka. Inuma na caalta warri mana kiyyaa taap hin godhani bara. Dabiliin fiduu mindina. Dabiliin hin jiru. Kuti ka adda ammaa goona reetaa dabiliin hin jiran. Akkanuma wiinsi goona nuti addaan hin kutu'an. Anis wiini sadiin qaban kutu nan dura malee. Taap godha wiini isii tana haa balleessinu. Gaas wiini lama qabdi jalaa balleessaa ijoolleen mana kana jirtan taaptaabii bichaadha. Balleessaa wiini haadha faate. Taaptaabii jala dhiyaatanii tan laal jala dhiyaatanii tan wiini isii balleessuudha. Are macha natti. Are guys deema. Eebbisaa jala ta'ume. Eebbi kee abaduu dhiinaadha faate. Maanin jedhaan kan bira. Cabaadhi. Jaarsa dullumni raffatee jedhinaadha faate. Maal jaarsa dargaggeessaa bifti tiyya osoo argite. Nama dullumni raffatee mana sirriidhaa tiktook irra deemu jedhi.
Ati beektaa amma isa. Maal gochuun bara? Namicha wayini kee gubuudha taaggalu. Yoo hin beekne akkasuma callisuudha kaa. Mee dhunga dhummimni. Waan miidhaa godhaa isin. Mee amma yoomuma sii kenna waan gaariillee siin kennu biyaasa koyini 3,000 oliirra siin kennu. Hin qabu keeppii takkitti bichaa qaba. Haa xaarii kan teessoo sequu. Faamilii taaf godhaa wiiniin isiitu nima baddii. Hin baddu.